Video kana keessatti waan haalan isin barbaachisuun isinitti agarsiisa. Kabajama hordoftoota video keenyaa baga nagaadhaan dhuftan ani Shimeedha Shimeemaan barnoota baay'ee isinitti tolu kan baay'ee jaalattan xumura video kana irratti thank you kan naan jettan isinin dhageessisa jechuudha. Egaa kan isinirraa eeggamu hanga xumura video kanaatti obsaan turuudha barnoonni keenya jalqabee jira. Kabajama hordoftoota video keenyaa egaa namoonni bilbila harka keessan irraa qabdan hundi keessan jechuudha. Bilbilli isin yeroo ammaa kana harka keessan irratti qabatanii jirtan bilbila ammayyaa'aa ta'edha jechuudha. Waggoota muraasa dura bilbiloonni isin fayyadamaa turtan yeroo ammaa kana harka keessan irra hin jiran. Sababni isaa ammayyaa'anii bilbiloonni biroo waan dhufaniif isaan san dhiistanii jirtu jechuudha. Kanaan wal qabatee bilbiloonni amma jiran haaraa ta'uu baay'ee modern ammayyaa ta'urraa kan ka'e jechuudha. Appilikeeshinoonni nuti waggoota muraasa dura beeknus jechuudha amma ammayyaa'aa jiru jechuudha. Appilikeeshinoonni beekamtii gurguddaa argatan jechuudha. Kan duraan bilisaan itti fayyadamnu amma mallaqa kafalaa jechuu jalqabanii jiru jechuudha. Appilikeeshinoonni kunneen eessa jiru? Appilikeeshinoonni Play Store keessaa download goonee fayyadamnu jechuudha. Baay'ee rakkisaa ta'aa jiru. Appilikeeshinoonni nu beeknu amma nu hojjechuu didaa jiru jechuudha. Guyyaa 7 qofa hojjetanii kan dhaabbatan, guyyaa 30 qofa hojjetanii kan dhaabbatan hedduutu jira jechuudha kabajamoo. Kanaafuu furmaan isaa maali? Furmaata isaa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Egaa kabajamoo hordoftoota video keenyaa appilikeeshinoonni fakkeenyaaf akka PixArt fa'a jechuudha. Namoonni PixArt beektan Play Store keessaa duraan download goonee callisnee kallattiidhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana qofaa miti ani appilikeeshinoota hedduu argeetin jira. Appilikeeshinoonni Play Store keessaa download godhaman tajaajila muraasa isinii kennanii yookiin faayidaa isaanii isinitti agarsiisanii san caalaa yoo daran keessa seentanii fayyadamuu barbaadan akka Pro bitan yookiin kan mallaqaan kaffalamu waan jiruuf jechuudha. Play Store keessatti appilikeeshinoonni gurguramanii jiru. Isa bittanii akka fayyadamtan isin affeeruu jechuudha. Garas redirect isin godhu jechuudha. So qarshii tokko osoo hin baasin osoo tajaajila barbaadanii isin dhabin jechuudha. Bilisaan jechuudha. Akka Play Storeetti appilikeeshinii isin tajaajiluun isin dhiyeessee jira jechuudha. Video kana keessatti kan isin argitan amma appilikeeshinii akka Play Storeetti itti fayyadamtan bilisaan kan appilikeeshinoota barbaadan hundumaa keessaa download godhatanidha. Linkii isaa video kana wajjin isin kaayetiin jira. Isa gadi tuqaatii download godhadhaa. Itti fayyadamuudhaaf immoo emailii isin gaafatu. Play Storeen isiniif hojjechuudhaaf appilikeeshinoota biroo isin download gochuudhaaf emailii qabaachuu qabdu jechuudha. Emailii malee isiniif hin hojjetu jechuudha. Appilikeeshiniin kun garuu appilikeeshinoota barbaadan keessaa download godhatu emailii isin gaafatu. Sanirraan immoo appilikeeshinoonni isin aappii anamma isinitti agarsiisu kana keessaa download godhatan baay'een isaanii watermarking qaban jechuudha. Fakkeenyaaf KineMaster yoo download gootan, fakkeenyaaf KineMaster jettanii yoo keessa soqxan KineMaster gosa baay'eetu isinii dhufa. San keessaa isin kan barbaadan download gootanii fayyadamtu. Pro miti jechuudha. Mallaqa isin gaafatu jechuudha. Jechuun Pro Play Store keessatti mallaqa premiumidha. Mallaqa isin gaafata jechuudha. Kun immoo bilisaan isiniif hojjeta. Kan mallaqaa santu asitti bilisaan argama jechuudha. Kabajamoo waan isinitti toludha. Baay'ee jaallattu. Linkii kana tuqaatii direct dhaqaa appilikeeshinicha download godhadhaa itti fayyadamaa. Akka itti gammadan abdiin qabaa. Erga appilikeeshinicha laaltanii booda deebi'aa video kana jalatti koomentii naaf kennaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Share waliif godhaa. Bye bye.